Tiiktookii hojjechuuf yaadanii viidiyoon keessan vaayiraal ta'uu didee yookiin immoo viyuu dhabee isin rakkisaa jira. Hordoftoota keenya akkam jirtu jechaa har'a viidiyoo baay'ee isin barbaachisu tokko isiniif qabannee dhiyaanneerra. Innis akkamittiin tiiktook irratti viidiyoo yeroo gadhiistan viidiyoon keessan akka vaayiraal ta'u yookiin immoo viyuu baay'ee akkamittiin akka argachuu dandeessan viidiyoo kanarratti isin agarsiifna. Haga dhumaatti daawwadha. Tiiktookii irratti viidiyoo gadhiisuu osoo hin jalqabiin dura seetingoota isin sirreeffachuu qabdantu jira. Seetingoota sun sirreeffachuuf jalqaba gara piroofaayilii keessanii seenuudhaan sarara sadii gara gubbaa jirtu kana tuquudhaan seetingis ende piraayiveesii kan jedhu kana ni tuqxu. Erga fuula kana fakkaatu isiniif fidee piraayiveesii iddoo jedhu kana ni tuqxu. Ammallee fuula kana fakkaatu erga isiniif fidee piraayiveet akkaawunti kan jedhu kun banamee yoo jiraate cufuu qabdu jechuudha. Piraayiveet akkaawunti kan jedhu kun banamee yoo jiraate foloowersoota isin dura qabdaniin ala namni biraa viidiyoo keessan ilaaluu hin danda'u jechuudha. Akkasumallee wanti isin gadhiistan nama bira ga'uu hin danda'u jechuudha. Kan biraan immoo suggest your account to others kan jedhu kana jala seenuudhaan warreen azalatti banamanii jiran kana hundayyuu banuu qabdu jechuudha. Inni kun viidiyoon keessan namoota baay'ee biraa akka ga'uuf faayidaa qaba waan ta'eef akkuma asirraa argaa jirtan kanatti hunda isaaniiyyuu banamanii jiraachuu isaanii mirkaneessuu qabdu yookiin immoo banuu qabdu jechuudha. Ammas al tokko qofa duubatti deebi'uudhaan iddoo argaa jirtan kanarratti tuquudhaan wantoota lamaan banamanii jiran kana cheek gochuu qabdu jechuudha. Yoo banamanii hin jiraanne banuu qabdu. Inni kun kan inni fayyaduuf warreen kontaaktii keessan jala jiranii fi warreen feesbuuk irratti fireendii keessan ta'an bira akkaawuntiin keessan salphaatti akka ga'uuf isin fayyada waan ta'eef banuutu isinirra jiraata jechuudha. Erga warreen kana xumurtanii ammoo duubatti deebi'uudhaan seetingis ende piraayiveesii kan jedhu kana jala akkaawunti kan jedhu kana ni seentu. Erga fuula kana fakkaatu isiniif fidee iddoo argaa jirtan kanatti iswiichituu parsonaal akkaawunti jedha yoo ta'e akkaawuntiin keessan biizines akkaawuntii irra jira waan ta'eef akkuma jirutti dhiistu jechuudha. Iswiichituu biizines akkaawunti jedha yoo ta'e immoo kilik irratti gochuudhaan akkaawuntii keessan gara biizines akkaawuntiitti iswiichi gochuu qabdu jechuudha. Akkaawuntiin keessan biizines irra jira yoo ta'e analaayitikii hedduu argattu waan ta'eef foloowersiin keessan eessaa akka dhufan akkasumallee sa'aatii kam akka fayyadaman waan bartaniif isaan irratti hundooftanii viidiyoo yeroo gadhiistan viidiyoon keessan vaayiraal ta'uu ni danda'a jechuudha. Seetingoota ani amma isin agarsiise kana hunda erga sirreeffatanii kaatanii amma immoo yeroo viidiyoo gadhiistan maal gochuu akka qabdaniin isin agarsiisa. Viidiyoo gadhiistan erga filattanii kaatanii isteepota ani deeme kanas erga deemtanii fuula kana fakkaatu isiniif fida. Iddoo argaa jirtan kana yookaan bakka duwwaa argaa jirtan kana keessatti taayitilii keessan gubbaarratti erga barreessitanii kaatanii haashtaagii hojjechuu qabdu jechuudha. Kun viidiyoon keessan akka vaayiraal ta'uuf baay'ee isin fayyada waan ta'eef sirriitti irratti xiyyeeffatanii hojjechuu qabdu. Haashtaagiin isin fayyadamtan kan viidiyoo keessan wajjin wal fakkaatu yookiin immoo kan viidiyoo keessan ibsu akkasumallee kan viidiyoo keessanitti dhiyaatu yoo ta'e baay'ee gaariidha. Inni kan biraan immoo iddoo select cover jedhu kana tuquudhaan tekstii bifa argaa jirtan kanaan viidiyoo keessaniif taayitilii baay'ee nama hawwatu irratti ni barreessitu. Kun namni viidiyoo keessan fagootti illee yeroo arge akka dhufee isiniif daawwatuuf baay'ee si fayyada. Ammallee inni kan biraan wanti isin sirreeffachuu qabdan iddoo nama xiyyaan sin agarsiise kana tuquudhaan everyone irra jiraachuusaa cheekii gochuu qabdu jechuudha. Everyone irra hin jiru taanaan viidiyoon keessan akka gaariitti nama bira ga'an jiru waan ta'eef kun dirqama sirrachuu qaba. Yeroo viidiyoo gadhiistan everyone irra godhatanii gadhiisuun dirqamadha jechuudha. Inni kan biraan ammoo wanti sinafuu iddoo more option jedhu kana tuqxanii warreen asirratti banamanii jiran kana yoo bantan baay'ee gaarii ta'a. Viidiyoon keessan namni itti fayyadama waan ta'eef salphaatti namoota baay'ee bira isiniif ga'uu danda'a jechuudha. Jarreen kana keessaa wanti isin dirqamaan sirreeffachuu qabdan alloo high quality kan jedhu kun dirqama banamuu qaba jechuudha. Kun yoo baname viidiyoon keessan qulqullina olaanaadhaan upload ta'a. Viidiyoon qulqullina olaanaa qabu immoo carraan vaayiraal ta'uusaa baay'ee bal'aadha jechuudha. Kanaafiyyuu ishii kana dirqama banuu qabdu jechuudha. Kana hunda erga raawwattanii kaatanii gorsi addatti ani isin gorsuu viidiyoo kan namaa fuutanii gadhiistanii vaayiraaliin ta'a yookaan viyuu guddaan argadha jettanii yaaduu hin qabdanii jechuudha. Kana algooriizimiin TikTok waan beekuuf viidiyoo namaa fuutanii yeroo uploadii gootan viidiyoon keessan viyuu isiniif hin argatu jechuudha. Dirqama ofii keessanii kireet gochuu qabdu yookaan ofii keessaniif uumuu qabdu. Yookaan immoo viidiyoo jiru irratti ri'aakshinii yookaan waa'ee viidiyoo sunii yaada kennuu yookaan diwiitii gochuullee ni dandeessu. Garuu viidiyoo namaa fuutanii akka jirutti yoo gadhiistan viidiyoon keessan vaayiraalii yookaan viyuu guddaa isiniif argachuu hin danda'u jechuudha. Dhuma irratti wanti ani isiniif barbaadu viidiyoo isin hojjetan yookaan viidiyoo isin kireetii gootan kan qulqullina olaanaa qabu yoo ta'e baay'ee gaariidha jechuudha. Viidiyoo qulqullina olaanaa qabu yookaan riisooluushinii gurguddaa qabu yoo gadhiistan TikTok irratti carraan vaayiraalii ta'uu yookaan immoo viyuu baay'ee argachuu keessanii baay'ee bal'aadha waan ta'eef viidiyoo isin kireetii gootan kan qulqullina olaanaa qabu yookaan riisooluushinii gurguddaadhaan kan kireet ta'e ta'uu qaba jechuudha. Waan daawwattaniif galatooma. Warreen tiippii akkasii barbaadan YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo yoo jaallattan like share waliif godhaa.